Hello, akkam jirtan? Baga nagaa walitti deebine. An Abdullah Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Kanaan dura seerluga afaan Oromootis waliin barannee dabarfannee jechuudha. Hiikaan jechoota afaan Oromootii fi seerlugni afaan Oromoodhaa akka garaagarummaa qabu hundi keessanuu ni beektu. Kallattiidhaan barmoota keenyatti osoo hin seeniniin duratti jecha takkaahu ammootiyyuu waan takka lama irraa waliin waan jennutuyyuu jira. Oromoo iddoo jirtanitti bakka jirtanitti ilma Oromoo, hintala Oromoo, qeerroof qarree, manguddoo akkasuma lafaa ol guddattoonni Oromoodha. Hundi keessanuu wanta Oromoo fi Oromiyaa fi Oromummaaf ta'u irratti hojjedhaa. Akkamitti irratti hojjechuu dandeettan? Yaadaan irratti hojjechuu bakka hojiidhaan hin dandeenyetti, hojiin irratti hojjechuu bakka hojiidhaan dandeettanitti, akkasuma jecha gaarii bareedaa ummata kan kee tajaajilu kan ummata kan keetiif wanta gaarii ta'uu danda'u lafa kaayuudhaan ummata keenya tajaajiludha. Walumaa galatti wanti ani jechuu barbaade Oromoo fi Oromiyaaf Oromummaaf wanta ta'u wanta surriin tantee yaadde waan gaarii qofa akka hojjannudha kanan isinii dhaamuu barbaade. Dhiifama jechi namaan deema. Jechaa fi yaada akkasuma dhaamsa kan koo asirratti goolaba. Ammaaf kallattiidhaan gama barmoota isiniif qopheesseetti isin dabarsa. Barmoonni keenya har'aa hiikaa jechoota afaan Oromoo qubee eedha. Kana qofas miti. Qubee faatti ni dabarra sun yeroo gabaabduu keessatti jechuudha. Har'aaf qubeen een xumuramee jira. Takkaahu ammootiyyuu ii jedhaniin afaan Ingiliffaatiin akkasii miti. Qubee een kun xumuramee jira. Barattoota tiyya keessaa barattuun takka maal jette yeroo wannaa kana maqaan isa hiika jechoota afaan Oromoo kana lafa nuu keettu kavar gootaa jette akkanatti dho'isitaa jette. Afoo kaawaan akkasiin guddannee beektaa iddoo silaa wannaa kiyyaatu jiru harkaa dhiphatee na harkaa xiqqaatee saniif akkasitti yoo akkana dhaabadhu waan guddaa isaa sitti fakkaata. Kunoo jalaa sii golee jira hayyee. Hordoftoota chaayinaalii afaan Oromootiif kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe, share akka Oromoota bira gayuuf, akka alagaa ija gubuuf, akka Ormi takkaahu ammootiyyuu kan afaan Oromoo hin beeyne akka baratuuf shares godha. Afaan keessan afaan kan koo qofaa miti. Afaan kan keeti, mirga keeti, dirqama keeti. Kun irratti hojjechuun ana qofa miti. Oromoota hedduudhatu jira. Kan afaan Oromoo barsiisan, kan afaan Oromoo agarsiisan, kan afaan Oromoodhaa akka addunyaa irrattii fi akkasuma Oromoota biratti akka walgahu kan irratti hojjetaa jiran Oromoota hedduutu jira. Jaraafis subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Akkasuma Oromoota hedduutu jira. Kan dhimma Oromummaa, dhimma Oromoo, dhimma Oromiyaa irrattis wanta gaarii, wanta daba hin qabne, wanta Oromoof tahaa, wanta Oromiyaaf tahaa, wanta Oromummaaf tahaa hunda isaa kanneen hojjetaniif yaada gaariidhaan akka isin deeggartan abdii isinirraa qaba. Ammaaf kallattiidhaan gama hiikaa jechoota afaan Oromoo har'a isiniif qopheessetti isin haa dabarsu. Okay. Hiikaan barmoota afaan Oromoodhaa kan har'aa kan irratti xiyyeeffate eedha jennee jirra gara xumuraatiif deemaa jirra. Okay. Kanaafi kana wal jala dabarse. Sababni wal jala dabarseef yeroon akkanatti dhufeetiniin jedhe eedhaan wal bira ni dhufa. Eeta haa jechuudha kun. Garuu akka afaan Oromootitti nuti kan beeynuun korreentiidha. Hiikaan korreentiidha elektirikii jechuudha. Korreentii jechuun elektirikii jechuudha. Dur wayita Mangistuu Hayilamaariyaam, wayita Hayila Sillaasee fi even Mallas Zeenaawii namtichaa kana rabbi isa haa godhu, rabbi isa haa balleessu kana Abiyyi kana hanga sadarkaa har'aan kanaatitti korreentiidhaan Oromoon gubachuu hin dhiisne. Hanga har'aatitti gubataa jirti Oromoon. Rabbi diina Oromoo gube hunda haa gubu. Even Abiyyi illee Oromoo har'a elektirikiidhaan gubaa jira. Elektirikii jenna korreentiidhaan beeynaa jechuudha. Kanaaf kun silaa achi dhufuu qaba, inni silaa dhufuu qaba. Kanaaf maal jenna elektirikii Ingiliffaan elektirikii asitti kana dabraa jechuudha. Asitti korreentii jennaani jechuudha. Korreentii. So korreentii jechuun
elektirikii jechuudha. So inni kan biraa isa kana elellaa. Elellaa jechuun caaccuu bareedumaaf hidhatan. Ani yeroo xiqqaa tahee caaccuu sanii fi callee wahii natti hidhan. So elellaa tana ni qaba. Elellaan tuni harka kana irratti hidhatan xiqqeessanii jechuudha. Akka wanna aadaa Oromootitti elellaa tana dubartoonni haadholiin siinqeedhaa uffata isaanii irratti ni godhatanii ni rarraafatanii jechuudha. Bareedduudha akka aadaa Oromootitti waan baay'ee gaariidha akka erboora waan akkasiitii jechuudha. So kan itti aanu eemara qajeelcha. Eemara jechuun qajeelcha daandii agarsiisa. Daandii agarsiisa. Daan lama taati agarsiisa. Daandii agarsiisa eemara. Kan itti aanu erba. Erba jechuun hodha. Wayyaa tarsa'etti carqii hodhuu. Fakkeenyaaf amma an erbadheeraan akka mataa kiyyaatitti surree maal jedha Oromoon surree jilbarraan cittee abbaatu waraannataa deega joollummaan dhuftee abbaatu tattaafataa jedhe. Hacaaluunis jedhee jira. Kanaan san duras namoonni akka gandaasitti jaarsoliin yeroo qotiyyoota eeganii ittiin daangaa midhaanii ta'an akkasitti ittiin sirbuu jechuudha. So erba jechuun uffata citetti uffata biraa dabalanii hodhuu jechuudha. Ergara jechuun rakkina irraan gahiinsa. Fakkeenyaaf mootummaan ammaa tuni jechuudha. Mootummaan abbaa irree Abiyyi hayyoota Oromoodhaa hedduu ergaraa jira. Hedduu ergaraa jira jechuudha. Rakkina irraan gahaa jira. Kan akka Koloneel Gammachuu, kan akka Abdii Raggaasaa, kan akka Jawhar Muhammad, kan akka Baqqalaa Garbaa, hayyootan kan akka Lammii Beenyaatii fi kanneen biroo Hamzaa Booranaa fa'a ergaraa jira. Eenyu Abiyyi. Ergaramuu jechuun rakkachuu, danqamuus ni jedhama, miidhamuus ni jedhama. Rakkachuu, miidhamuu, hubamuu, hubamuus ni jedhama. Hubamuus jechuu ni dandeenya jechuudha. Eeyboora jechuun bitaa yookaan amartii guddaa ilka arbaa irraa dalagamu. Maal jedhaniin? Eeyboora yookaan erbooras jedhaniin. Eeyboora yookaan erbooras jedhaniin jechuudha. Bitaa yookaan ammootiyyuu amartii guddaa ilka arbaa irraa dalagamuu jechuudha. Inab jedhanii miti Arabiidhaan. Inabas jedhanii Arabiidhaan. Inaba. Waynii, inabii. Okay? Wanna ishee diddeemtuu didiqquu jechuudha. Ta nyaatamtu ta akka tiin takka hommootu yookaan akka odaa waan akkasiitii jechuudha. Kan biraa eeyyantaa jechuun ilaalcha yookiin yaada qajeelaa kan jallina hin qabne. Eeyyantaa ilaalcha qajeelaa yookaan ammootiyyuu yaada bareedaa kan jallina hin qabne. Fakkeenyaaf hayyoonni Oromoodhaa kanneen akka Baqqalaa Garbaa fi hayyootan kanaan dura dabran yaada qajeelaa jallina hin qabne saba biraatis tahee gantoota Oromoo takkaahu ammootiyyuu warra saba gurguratuufis tahee kan biraatiif alagaadhaafis jechuu yaada eeyyantaa tahe wahii lafa kaayan. Eenyu fa'a kan akka Alamuu Qixxeessaa, kan akka Nadhii Gammadaa, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa,
kan akka Taaddasaa Birruu, kan akka Haaji Adam Saaddootii fi kan akka Baaroo Tumsaa hayyoonni Oromoodhaa hundi isaaniitiyyuu yaada iyyentaa takkaa uummatu yaada qajeelaa alagaafis tahee jallaa kennaaf lafa kaahanii jechuudha. Isa kanaan maal jennaan iyyentaa jennaanii jechuudha. Elemtuu jechuun maali? Elemtuu jechuun mi'a takkaahuu ammootiyyuu qabee ittiin yeroo aannan horiidhaa elman itti elmanii jechuudha. Mi'a aannan itti elman yookaan ammootiyyuu itti cimmisan maal jedhaniin jechuudha? Elemtuu jedhaniin. Qabee takkaahuu ammootiyyuu qodaa garaagaraatis ni jedhaniini jechuudha. Inni kan xumuraa ergaramuu asittis dubbannee jirra. Ergaramuu asitti ergaruu dhiifama asitti ergaramuu jedha. Ergaramuu. What is the difference between both sentences kun jechuudha? Ergaramuu. Ergaruu as jidduu kana jira jechuu garaagarummaan jara lamaanii ergaramuu astee kanarraatti wanna jenna jechuudha. Ergaruu fi ergaramuun walitti ni dhiyaata. Garuu ergaruu jechuun rakkina irraan gahuu ergara rakkina irraan gahiinsa rakkina irraan gahuu ergaruun walumaa galatti wanta tokko takkaahuu nama tokkos tahee wantoota biraa rakkina irraan geette jechuudha. Already rakkinni irra gahee jira. Ergaruu jechuun rakkina irraan gahiinsa miidhuu sadarkaa silaa miidhama guddaatitti achi dabarsuudhaafi kun. Okay? Garaagarummaan isa lamaan kanaa ergara fi ergaruu kan jedhu kuni ergara kan jedhu kuni rakkoo ulfaataa wanta tokko irraan gahuudhaaf akeeka takkaahuu ammootiyyuu wanta hojjataa jirtu wahii jechuudha. Ergaruu jechuun ammoo rakkina irraan geettee jirtaayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf hayyoota kanaan dura takkaahuu ammootiyyuu beektota Oromoodhaa ergaranii jiran walumaa galatti rakkina irraan gahanii jiranii jechuudha. Ergaruun rakkina irra gahuu completely jechuudha. Ergara jechuun rakkina irraan gahuudhaaf deemu miidhuuf deemu. Kun ammoo already miidhamee jira jechuudha. So garaagarummaan kanneen lamaanii kana fakkaataa jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromoo qubee eedha. Yeroo itti aanutti qubee faa qabadheetiin dhiyaadhaa jechuudha. Faa qubee faa irraa eegallaa jechuudha yeroo itti aanu. Har'a barnoonni keenya kanarratti xumurata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.